Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolegaa hordoftootaa fi daawwattoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan har'aan tanaas barnoota herregaa kutaa torbaffaa gaafii hanga tokko gilgaala keessa deebii boqonnaa afurii kaniin isiniif dalagee ture. Gaafii saddeettaffaa kaniin hin xumurin jalqabee kaniin ture. Amma mee gaafii saddeettaffaa san isiniif haa xumuru. Gaafii saddeettaffaan kunis akkana jedha. Himoota jecha armaan gadii gara hima walqixaa sararawaatti jijjiiruudhaan furija. Gara hima walqixaa sararawaatti jijjiiruudhaan furija. Irratti lakkoofsi afuriin baay'atee 8 yoo dabalu firiin isaa 36. Lakkoofsa kana barbaadi jedha. Mee lakkoofsa kanaas haa barbaannu. Akkamitti barbaanna? Lakkoofsi tokko afuriin baay'ata. Lakkoofsi san hin beeknu garuu jijjiiramaa ta'e tokko fudhanna. Afuriin kan baay'atu jijjiiramaa xaadha haa jennu. Garuu 8 yoo irratti ida'ame yookiin afuriin baay'atee 8 yoo dabalame 36 ta'a. 36 ta'a. Amma kun garamitti jijjiirame? Gara hima walqixaa sararawaatti jijjiirame. Egaa akkana jijjiirame furmaata isaa yookiin gaxiixaa barbaaduun salphaadha. Lakkoofsa silaa ittiin afur baay'atee 8 irratti ida'ame 36 ta'e san barbaaduun salphaa. Kana jechuun amma afur ta'a. Ida'uu 8 walqixani ta'a 36 kan jiru gamalachuurraa'u 8 yoo hirrifne 8 gamalachuurraa'u yoo hirrifne afur ta'a walqixani ta'a 36 irraa 8 yoo fuune 36 irraa 8 yoo hirrifne 28 ta'a. Amma gamalachuutu afuriif irraa gamalachuu afuriif yeroo hirru xaan keenya torba ta'a jechuudha. Gatiin xaa torba ta'a. Kanaas mirkaneessuu ni dandeenya. Bakka xaatti bakka x kana yoo buufne afur baay'isuu torbaa yoo jenne 28 ta'a. 28 irratti yoo 8 idaane 36 ta'a. Akkasitti mirkanaawaa jechuudha. Saddeettaffaarraa gaafii lambaatti yoo dabarru baanis akkana ja'a. Ida'amni takka irraa afuraffaa fi lama irra shanaffaa lakkoofsa ta'ee tokko 39 yoo ta'e lakkoofsa kana barbaadi jedha. Lakkoofsa kana hin beeknu. Lakkoofsa hin beekne san takka irra afuraffaa xaadha haa jennu. Ida'u ammallee lakkoofsi hin beekne lama irra shanaffaa xaadha haa jennu. Walqixa 39 haa jennu. Walqixa 39 haa jennu. Lakkoofsi takka irra afuraffaa xaadhaa fi lama irra shanaffaa xaan walitti ida'ame 39 ta'a. Mee kanaaf hawwataa isaanii 20 haa fudhannu. Okay. 20 afuriif yoo hiramu 5 baay'isuu takka jechuun 5 xaadha. 5 xaa ida'u ammallee 20 hiruu 5 yoo jenne 4 ta'a. 4 baay'isuu 2. 4 baay'isuu 2 8 ta'a. 8 xaa walqixa 39 jenna jechuudha. 5 xaa fi 8 xaa yoo walitti ida'ame 13 ta'a. Jala isaa immoo 20tu jira. Walqixa 39 ta'a. Amma as deebinee maal goona? 13 ta'a jala 20 walqixani ta'a 39 bakka jirutti gamalachuu 20 jala 13 baay'ifnaa jechuudha. 20 jala 13 baay'ifnu asittis 20 jala 13tiin gaafa baay'ifnu 13 20 badee xaa qofaatu nu hafa. 39 kanallee 13 gaafa hirru 3 ta'a. 3 baay'isuu 20 ta'a. 3 baay'isuu 20 jechuun 60 ta'a. Kanaafuu xaan keenya yookiin lakkoofsi hin beekamin san 60 ta'a jechuudha. Kunis mirkanaa'uu danda'a jechuudha. Bakka xaatti yoo bu'e mirkanaa'uu ni danda'a. Akkamitti mirkanaa'uu danda'a yoo jenne egaa mirkaneessuu ni dandeenya. Akkamitti mirkaneessina? 60 bakka lakkoofsa kanaa yoo bu'e akkamitti mirkanaa'a? Mee takka irra afuraffaa baay'isuu 60 ida'u lama irra shanaffaa baay'isuu 60 haa jennu. Okay, asitti 64 foggoo heeramu 64 hirame jechuun
64f gaafa hiramu 15 taha 15 ida'uu akkasumallee 60 gaafa 5 hiramu 12 taha 12 baay'isuu 2 immoo 24 taha walqixa 39 dhufuu qabaa jechuudha. 15 fi 24 gisee walii damu 39 ta'a. 39 walqixa 39 akka kanatti mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu gaafuma 8ffaa jalaa caa isaa yoo daleenu caasaa akkana jaa caarratti idamni lakkoofsota positii fi intijerii walitti aanan 3 lakkoofsa isaa irra guddaa barbaadi jaa lakkoofsa walitti idamu kana 3 jaa intijerii lakkoofsa walitti idaman 3 78 jaa lakkoofsa kana hin beenu lakkoofsa jalqabaatiif xaadha haa jennu isatti aanee dhufu immoo xaa'ida'uu takka haa jennu isa sadaffaatiif immoo xaa'ida'uu lamaati haa jennu walqixa meeqa dhufuu qabaa 78 dhufuu qabaa jechuudha. Idamni lakkoofsa sadeen hin beekamne gaamma xaa'ida'uu ta'an sadeen walitti hidhamee 3 xaa dhufaa takka ida'uu lama 3 ta'a walqixa 78 dhufuu qaba. Kana booddee gama lachuurraa 3 irrifnaa gama lachuu 3 gaafa irraa irrifnu as 3 ni badaa 3 xaatu hafaa walqixa 78 irraa gaafa 3 irrifnu 75 ta'a. Gama lachuutu 3 irraa jechuudha. 3 gaafa hirru xaan keenya meeqa ta'a? 75 gaafa 3 hirru 25 ta'a. Amma inni maal barbaadi jee garuu lakkoofsa guddaa barbaadi jee 25 lakkoofsa guddaa osoo hin taane lakkoofsi guddaan kami 25 ida'uu takka lakkoofsa isa lammaffaadha. 25 ida'uu lama lakkoofsa isa guddaadha. Kanaafuu lakkoofsi inni guddaan meeqa? 25 ida'uu lama 27 ta'a jechuudha. Inni itti aanu daarra kan jiru maal jaa lakkoofsi kan lakkoofsa kenname tokko sagaliin caalu dachaa afurii lakkoofsicha kenname barbaadi jaa. Lakkoofsi kan lakkoofsa kenname tokko sagaliin caalu dachaa afurii lakkoofsichaati. Lakkoofsicha kenname barbaadi jaa. Egaa lakkoofsicha kenname san hin beeknu. Lakkoofsi kan lakkoofsa kenname tokko sagaliin caalu dachaa afurii lakkoofsichaati. Lakkoofsa kenname san hin beeknu garuu lakkoofsa kenname tokko kan sagaliin kan caalu hogguu jedhu jijjiiramaa fudhannee sagaliin caalaa dhootee sagaliin caala xaa'ida'uu sagalii jenna. Lakkoofsa kan lakkoofsa kenname tokko sagaliin caalu dachaa afurii lakkoofsichaati jaa. Dachaa afurii lakkoofsichaati gaafa jedhu afur baay'isuu xaa yoo jenne afur baay'isuu xaati yoo jenne asirratti afur baay'isuu lakkoofsa kenname sagaliin kan caalu yeroo jedhutti walqixaa kana furuu jechuudha. Xaa'ida'uu sagalii walqixa ni ta'a afur ta'a kana jechuudha. Gama lachuutti gaama jijjiirama kar tokkotti yoo finne asii afur xaa walqixa ni ta'a. Xaa'ida'uu sagalii yoo jenne asirraas xaa irrifnaa kanarraas xaa yoo irraa irrifne asitti sagal qofaan nu hafaa asitti immoo 3 xaan nu hafaa yeroo sadii xaa walqixa ni ta'a 3 ta'a jechuudha. Lakkoofsi hin beekamne san 3 ta'a jechuudha. Inni itti aanu
dha. Konkolaachiftoonni tiraakteraa 5 kanneen qonna dhuunfaa keessa waliin hojjetan dabareedhaan hektaara 16.8 qotan. Konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa irra hektaara 1.6 caala 6. Konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa irra 1.6 caala jechuun konkolaachistoota kana akkaataa ramaddii yoo kennineef inni jalqaba xaadha, inni itti aanu yaa, inni itti aanu immoo zaa yoo akka kana jenne inni jalqabaa yaa kan jennu lammaffaa yaa jennu kun isa tokkoffaa irra ni jira. Tole egaa dhiifama isin gaafachaa. Konkolaachisaan inni jalqabaa isa lammataa isa jalqabaa irra 1.6 caala jechuun yaan wal qixa maaliitii xaa'ida'uu 1.6 jechuudha. Xaa'ida'uu 1.6 jechuudha. Akkasumallee inni sadaffaan isa lammaffaa hektaara 1 caala 6. Inni sadaffaa kun zaadha yoo jenne zaan yaa'ida'uu takkaati. Amma gaa bakka yaa keenyaatitti maal fudhanna? Yaan xaa'ida'uu 1.6ti. 1.6 yaa'ida'uu 1.6ti. Yaa'ida'uu 1.6ti bakka yaatti yoo ta'u, immoo bakka zaatti maal fudhanna? Bakka zaattis deebinee yaa'ida'uu takkaa fudhanna. Akkasuma bakka xaatti silaa xaa qofa qabna waan ta'eef mee isaan kan hundaa wagguu walii daanu yeroo walii daanutti akka kana ta'a. Xaa'ida'uu yaa'ida'uu zaan wal qixa ni ta'a 16.8. Mee isa jalqabaa xaa akkuma jirutti xaadha jennee, yaan ammoo xaa isa jalqabaa xaa'ida'uu yoo jenne, yaan ammoo xaa'ida'uu 1.6ti. Zaan ammoo zaan ni ta'a yaa'ida'uu takkaati. Akka yaatti maal qabna? Xaa'ida'uu 1.6ti. Ida'uu takkaa jenna wal qixa 16.8 ta'a. Mee isaan kana hundaa'u yeroo walitti idaanu amma as keessatti xaa barbaanna. Xaan 1 2 3 jira waan ta'eef xaa sadeenuu yoo walitti idaanu jijjiirama sadeenuu yoo walitti idaanu sadii xaa ta'a. Lakkoofsallee akka jirutti lakkoofsota jiru yoo walitti idaanu lakkoofsi 4.2 ta'a. Wal qixa ni ta'a 16.8 ta'a. Gama lachuurraa 4.2 gama lachuurraa 4.2 yoo irraa hirrifne 4.2 sadii xaan wal qixa ni ta'a 12.6 ta'a. 12.6 gama lachuu sadiif yoo hirru xaan keenya meeqa ta'a? Xaan keenya 4.2 ta'a. 4.2 jechuun waan makiinaan inni jalqabaa qotu jechuu yoo ta'u, egaa makiinaa inni lammaffaa wanni inni qotu immoo yaan wal qixa ni ta'a. Xaa'ida'uu 1.6ti. Yaa'ida'uu 1.6ti. Tole egaa xaan keenya 4.2 eegatee 4.2 ida'uu 1.6 wal qixa ni ta'a. Yaan keenya 5.8 konkolaachisaa inni lammataa jechuudha. Tole egaa zaan keenya gara yaa keenya arganne gara zaatti yoo dabarru zaa argachuudhaaf ammoo
xaa'ida'u xaa'ida'u yaa'ida'u yaa'ida'u zaan walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a 16 tuqaa 8 16 tuqaa 8 asumatti gaamma ta'an keenya meeqa 4 tuqaa 2 yaan keenya immoo 5 tuqaa 8 ida'u zaa walqixa ni ta'a 16 tuqaa 8 tole walitti idaanee gaafa irraa irrifnu zaan keenya meeqa ta'a 6 tuqaa 8 ta'a jechuudha. 6 tuqaa 8 ta'a zaa keenya 6 tuqaa 8 eega jennee walitti idamee konkolaachisaan inni jalqabaa meeqa qotaa konkolaachisaan inni jalqabaa xaadha waan jenneef 4 tuqaa 2 qotaa 4 tuqaa 2 konkolaachisaan inni lammaffaa yaadha ka jenne 5 tuqaa 8 fi konkolaachisaan inni sadaffaan immoo 6 tuqaa 8. Kanaaf walitti ida'amni isaanii immoo 16 tuqaa 8 tahaa jechuudha. Inni itti aanu gaaffiin faarra jiru daldaltuun takka dibaabii yookiin shamshaa jechuudha. 22 qarshii 5,400 fi 25 bittee gatii geejibaa qarshii 75 kaffaltee fi dibaabii tokko irratti bu'aa qarshii 5 argachuu yoo barbaadde tokkoon dibaabee qarshii meeqatti gurguruu qabdi ja'a. Asirrattis dibaabeen yookiin shamshaan isiin bittee qarshii shamshaa 22 bittee qarshii 5,000 fi 425 gatii geejibaa 75 yoo irratti daballe gatiin isiin bittaaf baafte qarshii 5,000 fi 5,500 ta'a jechuudha. 5,500 baafte kana gaafa 22 shamshaa 22 firru wanni isiin itti bitte qarshii 250 bitte jechuudha. Qarshii 250 bitte dibaabee tokko jechuudha. Kanaaf qarshii 5 irraa buufachuu barbaaddi yoo ta'e dibaabee tokko qarshii meeqaan gurguruu qabdi? Qarshii 250 itti gurguruu qabdi jechuudha. Kan duraan 250 bitte 5 irratti hidhatte shamshaa tokkorraa yookiin dibaabee tokkorraa qarshii 5 argachuu barbaadde waan ta'eef tokko meeqa gurguruu qabdi? 255 itti gurguruu qabdi jechuudha. Inni itti aanu gaadha. Rog-sadeen isosilasii tokko naannawaan isaa 120 qabu. Dheerinni tokko rogoota walqixxee rog-sadee kana 5 irra 6 hundee rog-sadee kanaa yoo ta'an dheerina rog-sadee kanaa barbaadi ja'a. Kanaas akkanatti barbaanna. Rog-sadeen kun isosiilasiidha. Bifa kana qaba haa jennu. Tole kanaas rog-sadeen kun rog-sadee isosiilasiiti. Rog-sadee isosiilasii irratti roonni lama walqixxeedha. Kana yaa kanaas yaadha yoo jenne mee isa jalaatiin ammoo baadha haa jennu. Kana jechuun gaamma yaa ida'uu yaan lama yaa ta'a. Ida'uu baan walqixa 120 ta'a naannawaa isaati waan ta'eef garuu yaan maali 5 irra 6ffaa hundeeti jedhe. 5 irra 6ffaa hundeeti waan jeef yaan bakka yaatti maal goona 5 irra 6ffaa baa goona. Ida'uu baa walqixa 120 kenna ja'a. Walqixa 120 asitti 2 lamaaf yoo cabe takka ta'a. Jaallee 2 3 ta'a. 5 baa jala 3 ida'uu baa walqixa 120 jenna. Walqixa 120. Okay. 5 baa jala 3 5 baa jala 3 ida'uu baa walqixa 120 asti hawaxaa isaa 3 yoo fudhanne 3 yeroo takka jechuun 3 jechuun
takka ta'a takka baay'isu shanii jechuun shambaa ida'uu sadiiruu takkaaf sadii baay'isuu baa jechuun sadii baa ta'a walqixa dhibbaa fi diidama ta'as shambaa ida'uu sadii baa jechuun saddeet baa jala sadii walqixa dhibba takkaa fi diidama walqixa dhibbaa fi diidama ta'a. Amma gamalachuu maaliin baay'ifnaa? Sadii jala saddeetiitiin baay'ifna. Isa kanallee sadii jala saddeetiin baay'ifnaa jechuudha. Kana jechuun saddeet jala sadii baa walqixa ni ta'a. Dhibbaa fi diidama bakka jirutti sadii jala saddeetii baay'isuu saddeet jala sadii baa walqixa ni ta'a. Dhibbaa fi diidama baay'isuu saddeet jala sadii goona. Saddeet jala sadii goona. Asii wal balleessaa baa qofaatu hafaa baan keenya walqixa ni ta'a. Dhibbaa fi diidama gaafa sadiif hirru dhibbaa diidama sadiif yeroo hirru meeqa ta'a? 60 ta'a. 60 ta'a. Dhibbaa fi diidama sadiif yeroo hirrutti 60 dhibbaa diidama meeqaaf sadiif yeroo hirrutti dhibbaa diidamni sadiif yeroo hirru 60 ta'a. 60 eega argannee hundee 60 arganna. 60 baay'isuu 60 baay'isuu 8 tole egaa maal jenne saddeet baa jenne saddeet baa jala sadii walqixa dhibbaa fi diidamaa jenne gamalachuu meeqaan baay'ifna jenne sadii jala saddeetiin baay'ifna. Asittillee sadii jala saddeetii yeroo baay'ifnutti maal ta'a? Wal balleessaa ba'aan keenya walqixa ni ta'a. Dhibbaa fi diidama baay'isuu sadii jala saddeetii hogguu jennu dhibbaa fi diidama gaafa saddeetiif hirru 15 ta'a. 15 baay'isuu sadii 15 baay'isuu sadii walqixa ni ta'a. 45 ta'a jechuudha. 5 baay'isuu sadii 45 hundeen isaa 45 yoo ta'e egaa akka kana hundeen asii kun 45 yoo ta'e xiyyaan keenya yookiin rogoonni lamaan hafan san maal ta'a? Takka 5 irra 6ffaa hundeetii jee 5 irra 6ffaa hundee jechuun 5 irra 6ffaa baay'isuu 45 jechuudha. 45 45 sadiif 6 sadiif yoo hirre 2 ta'a. 45 sadiif yoo hirre 15 ta'a. 15 ta'a. 5 baay'isuu 15 jenna. Yaan keenya walqixa ni ta'a. 5 baay'isuu 15 75 jala rooyini kunis maal ta'a? 75 jala 2 ta'a jechuudha. 75 jala 2 ta'a. Inni itti aanu gaafii isa dhumaatiif daree tokko keessa shamarran 23 fi dhiira 17 jiru jira. Daree dabalataa akka ijaaramuuf tokkoon barataa qarshii walqixa akka kafalu taasifamee barsiistuun itti gaafatamtuun daree immoo qarshii 300 akka kafaltu gaafatamte walumaa galatti barattootaa fi barsiiftuu irraa qarshii 320 walitti qabame. Qarshiin shamarran kafalan hammam ja'a? Egaa qarshii shamarran kafalan hammam akka ta'e beekuudhaaf 23 shamarranii 23 xaadhaa ida'uu akkasumallee warri dhiiraa 17 ta'a. Isarratti ida'uu waan barsiiftuun san kafalte 300 walqixa ni ta'a. Qarshiin argamu 3,000 fi qarshii 20 ta'uu qaba jechuudha. Tole egaa kun barattoonni yogguu walitti hidhamu barattoota 40 ta'a. Ida'uu 300 kan barsiiftuuti. Walqixa ni ta'a. Walqixa 3,000 fi 20 dhufuu qaba.
asitti amma afurtama xaa wal qixanii irri ida'uu hambarsiiftuu 300 wal qixanii taha 320 gar lachuurraa'u 300 yoo irraa irrifnu 40 xaa wal qixanii taha 40 xaa wal qixanii taha 2720 gama lachuu 40 yoo hirru gatiin xaa wal qixanii taha 68. Okay, 68 jechuun kan barattoonni kamiyyuu dhiiraas ta'e dhalaas ta'e walii qixa waan kafaluu qabaniif 68 kafaluu qaban. Amma immoo kan shamarranii argachuudhaaf maal goona? Shamarran baay'inni isaanii 23 san baay'isu 68 jenna. Hambarsiiftuu irratti idaana 300 irratti idaana. Okay, 23 baay'isuu 68 wal qixanii ta'a 1,564 300 ka barsiiftuu irratti idaane 1,864 ta'a kan waliigalli shamarranii kafaluu qabu jechuudha barsiiftuu dabalate. Tole egaa kanaaf har'aaf asuma irratti dhaabna. Mee yeroo waraabnu hedduu qulqullina qabaachuu dhiisuu mala waan ta'eef haalli tokko tokkoon jira shaakalamuun waan ta'eef dhiifama isin gaafachaa akkuma ta'etti hordofaa sheer illee godhaa sabiskiraayib godhaa koomentii illee kaayaa hundaafuu baay'ee galatoomaa isiniin jaaladhaa nagayaan naaf turaa nagayaan naaf jiraadha.